Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalaa Yuutuubii biyya keessas biyya alaas warra jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo iddoodhuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessaa nagaa kootii gooftaaf haa galatu. Akkam jirtu isin nagaadha hojiin jireenya akkam simbira. Egaa baay'ee walirra bannee jirra. Anis baay'ee fagaadhee jira Yuutuubiirraa sababii badisa kootis. Internet dhabuudha. Akka carraa yeroo baay'ee viidiyoo hojjedhee gadi lakkisuufis baay'ee yaaleen ture. Garuu gadi naaf lakkifamuu didee hin milkoofne jechuudha. Maaliif amma tokko viidiyoo gad lakkisuuf neetwoorkii cimaa barbaada. Isaaf immoo naaf hin mijanne sababa kanaaf badee isiniin jechuu barbaada. Maaliif haala biyya keenya keessaa ni argitu. Akka barbaadanitti internet argachuu dhiisuu dandeessa waan ta'eef kanadha kan akkam badu na taasisee isiniin jedha. Egaa har'a akka carraa walitti deebinee jirra. Gara fuulduraattis garuu amma tokko darbee nan hojjedhee yaadan hin qaba. Garuu yuutuubichi akka seera isaatti namni viidiyoo ji'a jaha keessatti waa tokko odooma gadi lakkisanii ture irratti cufama waan jedhu. Dhaga'ee tanan jira. Yaa hojii ajaa guuteera garuu odoonuma gadi lakkisanii yoo waaqayyoo na gargaaree narratti cufamuu baate fuulduraaf amma tokko darbee viidiyoo gadi lakkisadee abdii nan qaba. Kanaaf immoo isin immoo warri kanaan dura maatii kiyya taatanii laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan immoo namoota bira akka naa gahuu fi na jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo namoonni haaraa taatan immoo maatii keenyatti dabalamaadha. Yaada fi qeeqa qabdan akkasumas immoo wanta gaafiin jiru hoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Anis koomentii keessa ilaalee isiniif hin deebisaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kanumaan isiniin jechuu barbaada har'a viidiyoon kiyyaas gabaabaadha. Maaliif yoo carraan kan koo taasisee fuulduratti waan bal'ina waliin irratti hojjennu ni jira. Kun immoo narratti duubatti na deebisuu baate jechuudha yuutuubichi. Kanaaf homaa gochuun danda'u baay'ee irratti dadhabee ture garuu maaliif inni beektu yuutuubiin amma nama dadhabsiisu keessattuu mana namaa taa'anii sa'aatii guuttachuun amma inni nama dadhabsiisu warreen yuutuubii hojjetan ni beektu jedhee tana yaada. Kanaaf jaaladhee miti kanan bade sababuma kanaaf isin jechuu barbaada har'aa fi nagaa naa ta'a isinan jaaladha isinan kabajaa iddoo jirtanitti nagaa naa tura.